Mucayyoodha siin jaaladha kanaaf hin taane. Qalbii koo fudhattee baddee. Jirta shakitu talayana ergitu yani ko barsidua shake baretu shawa onne ko fute demte parmaratuna gote kalbi ko fute demte nande bisim furadu jalale kemo jalale kena ladu yani ko barsidua shake baretu hawana Mucayyoodha siin jaaladha siin hawwa siin jaaladha bareedduu shawaa goote jetta si arga. Waan gaariidha garuu maalis fakkaatee kan duraatiif kan irraa garagara amma teknooloojiin baay'atee jiru wanta haaraan nama haaraa wajjin hin dhalataaf kanaafuu gaariidha waan gaariidha garuu. Maaliif biskiliitiidhaan deemaa mucayyoonis wajjin deemti kun immoo garuu waan addaan kan duraatiif kanarraa garagaraadha. Na waan gaariidha bakka nama dinqisiisaadha. Maaltu jira beektaa asirratti ishii shawaa jedhu sun odoo dhiise bareedduu shawaa kan jedhu sun odoo dhiise natti tola. Shawaa jechuun afaan Oromoo miti. Shawaa jechuun Amaariffa. Shawaan tuulama Oromiffa. Afaan Oromootiin tuulama jedhama malee shawaan jedhama. Sirbichi gaariidha. Sirbichi keessa isaatii sirbaa namichi onneedhaan sirbaa jira. Shaggee bareedduu shaggee shawaa. Qalbii koo fudhattee baddee na duraa. Jee akka jammaraansaa akkasi irra deddeebi'a saa jaalala malee warree laphee koo fudhattee baddee jaalala bareedaadha. Onneen koo barisumaan hawaa akka halkanii kan ibsu karoonke ilaaletan nabe barbaade bakkiike biyya hunda deemeen hin nabeen ilaale addunyaarran jirtu bareenni si caale kottuun asii madduu bareedditti shawwaa onneen narooreessuma qophaa'uwa hawaana wasiinawa hawaana wasiinawa hawaana wasiinawa hawaana wasi hawaana wasiinawa hawaana wasiinawa hawaana wasiinawa hawaana wasiinawa. Sagaleen isaa miidhagaa. Gurbaan sagaleen isaa miidhagaadha. Oduu weelluu kana haala ittiin weellisu mijeeffate baay'ee miidhagaadha. Garuu ammayyeessee shubbisuudhaafis weellisuudhaafis aadaa uffannaan aadaa Oromoo amma akkamitti kan miidhaguutu jira. Akkamitti barbaadan dhaqee biyya hundaan deeme hin agarre onneen koo kophaan bulu si malee karaa baay'een deeme. Ibboonsi gaafadhaa gaaffii amma naa deebisii daaffii bareedduu mamaaddaa na gaafadhu maali barbaadda siifan gurguraa surreeku yoo barbaadde sa'i lubbuu koo
jaaladha yooni siin gurgura surree koo siin jaaladha yoo ta'e immoo kana caalaayyuu lubbuu kooyyuu siin gurgura siin jaaladha lubbuu jaalalumaaf jeetu lubbuu isaa faree jechuudha. Waan gaariidha garuu hojiin isaan hojjetanii waan gaariidha nama gammachiisa garuu barumsa guddaadhas maaliif akkatti nyaatan akkatti sirban wanti hundi waan ta'an waan kun guddaa irratti argamuu danda'a garuu barumsa gaariidha dhalataan maatiif barumsa gaariidha. Jaalachuudhaa surree sii gurguraa surreen dadhabduu hidhii koota sii gurguraa onnee toota sii kennaa bareedu shaggii shawaa. Dhumarratti immoo amma ijoolleen shubbisa aadaa arsii tokko agarsiisanii innis uffannaa kanaan hin ta'u. Aadaadha waan ta'eef laal aadaa naannoo godinaatu jira. Aadaa sana guutti hojjettu aadaan sun maal agarsiisa jettee filachuu qabda. Sirbisa waan gaariidha garuu maaliif waan baay'ee of keessaa qaba. Waa'ee ijoolleen qaba, waa'ee waliin nyaachuu, waa'ee waliin sirbuu, waa'ee jaalalaa waan adda addaa of keessaa bakka qabu kun barumsa guddaadha. Nama gammachiisa sirbisa gaariidha. Akka yeroo ammaatti yoo ilaalu kanaaf amma ilaalcha gaariidha. Wiichisaas sirbisaas.